قانوني آمنتي في سبما والغلاني درنشمتي هند الرجال لاني خيته باتو سالين إيماني إساكي يا نجال في خاني ربي وجعل النجال لديني شايا شيطا ووالنسيني دنيا لساولا المالجي يا سوافي واللونيس قدسن جالا دايسا نفوني إيسان كيسا أمي شبان قوتوني خيسا بشبش بي ورتي صنوني إرانو مقوغا ننقوغا ديغا تفاتي سندان قاديغاني إبدا خيساتي هورن الماني تاكا جيرون فلسطيني بتنساني إسرائيل اتتاتن هل كان قويا جلاغتن الماني رمود دم لفتن إساني دين شخصيدا قد أقاني ربي نفابا سبما إساني يويا إلمانا يا مكيتنت نجيني كينيا كواكا كورمما كودر مد إسنا لكو ورسني بريهف أكم نبلتن ورسني لهف همو أكم نولتن نجان ولتن إلمانا يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الشمع harkafuune nooru qaribu ana dhufu welcome to Shabbo Media isanin janna bagaga nagaan gar Shabbo Media no dhuftani keesuma jaba jaalatama naashida Kenya ustaaz Anas qabanne sani dhihanne jira ga mata dure jajjabdu arka qabna ka isanumma ini Fatimale adeero waahiddu qabate sani dhufe jira قامي ودو خلتي دانغلا سغنتا خيجن سيرتا كادا ورمتچتي استاذ انا سرا سلامتا فدنه دي سينيسي منغا خلتي غلا سغنتا كينيا سينا يرتله ولا فيرا ولي قودا سري جنة ميغا مكلتي غلا استاذ ديبيا استاذ انس وامچخينيا خبجني خاسرت واركمو خيسن فلفادا ميغا دوغا فدا هيا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قمي سنين قفي دعوتوتن ودعوتشا جرانيسته دا لمن ودقعو خلون لقين اللي نقان قافتشو والبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتي أمتا نقيا جالتو أمتا نقيا والقافتو أمتا سلامتا نقياتنا والإنجو الأفسوار بركتو أمنتين تنجاس أمنتين نقياتي نوس نما نقياتي nama nagayam feen rabbi nurra harorku gamme baga jiraatan hawaasni keenyaas baga nu jiraatan hundumman keessanuu wal agarreen isin jaa hayyee galatoomi gaa baga nagaa nu dhufte gaa ilmaan ayyaati wala feera dhifamallee gaafachuu barbaadna hordoftoota keenya bakka jirtanitti weetee ustaaz Raayyaan waa gumaata waliin nu qabaa ture rabbi irraa jaalatu haa galatoomu tanaafuu isarratti sagantaa keenya haga isaan xumuratan eeggadde warreen ustaaz Raayyaatti gumaachitan hunda keessanuu galata guddaa qabdanii ulfaadha xiqqoon qabdu guddoon qabdu warra achirra hirmaatan ulfaadha isanin janna ustaaz Raayyaa abbaa macallee galatoomitti nufuuf isin janna hawaasni keenyallee gumaata keessan akkaawuntii lamaan qabeetee warri sheekotiin ulamaawwanni keenya hawalloodhaa lama sadiin bananii fi ustaaz Raayyaa lamaan kanatti wal quba qabnaa jechuudha gaa toftee isaan keenya Shabbo Media ammayyaa Shabboorraa anis gaa keessumachi isaan keessan gaamee galgaloodhaati haa waliin turuun ammoo afeerraa teenya ati hirmaannaan bareedaadha ka ustaaz Raayyaa abbaa macaratti argaa jirru ka beetee inshaallah hatattamaan gaa maalee san hundinuu ka gargaarsatee nyaata ta'ee midhaan ta'ee dawaa ta'ee gara wallottu nu deemu abdii guddaa qabna toftee isaan keenya jeemu akkam Shabbo Media ammayyaa Shabboorraa alilles gamega wali turun amo aferatay wali gokoda be ustaz gara khayti tinde dimmi beite gara khayti tinde biya tadurati odo beite ga aso khanya khara hanan bannew keessumoota aferru kana hundaa waata kabeete waan sodaa nama keenya raa cabsitu barbaada jechuudha akka qottoo hulaateetiin cabsuu fidan sanitti waan sodaa beeytee Oromoo keessaatiin cabsuu barbaadna wanni sadii maali oo kanaan jettu taate taduraati dubbii walloodhaa dubbii walloodhaa dubbii kaafaa'ootii bicabsa
dubbii dhaabaa maal dubbii walloodhaa dubbii wabootii bicamsa dubbii walloodhaa dubbii PPBT cabsa siyaasa dhaabilisa jechuudha kun afaan gaammeeti sheeni afaan naamusaatii isanii himaa jechuudha anamoo afaan isanii galuutti isanii odeessi dubagaa mee achumarraa tarbaanuu haa jalqabnu wannummaa namni birratuuf ni jira jechuudha wallorraa dubbachuu taatu masjida keessa khutbaa godhuu taatu masjida keessa du'aayii godhuu taatu mana keessa du'aayii godhuu taatu peejii keetirraa kaatee dubbachuu taatu walloof gumaachuu taatu madoo teenya dheeyxee laaluu taatu waan qabdu guduufattee wallumaa qaamaan dheeyxee gargaaruun siyaasarraa bilisaati waxa uummanni keenya ammallee beetee akka waaniif birratanii takkaas goo fakkaatti gariin ammoo haa galatoomanii haafellee akka xiqqaa fi guddaa nu cinaa dhaabbatan gaafinti dhimmi walloodhaa dhimma siyaasaati adeero hayyee ustaazni hayyee amma deebitan bilbilaa jira saa ustaaza hayyee nama bilbilee nama sadiifam deebinee jirra godhiti itti fayyama gaafiti ya dhageesse bo dhageera gambaa keenya akka amantiittis ta'ee akka sabaattis nama ta'ee namni nama gargaaruu irraa duubachuu nama amante nama miidhameef tumsuu akka aadaattis qabna akka amantiitti immoo dirqamaa qabna marra minkum munkaran falyughayyiru biyadihi hadiisni joqonan gadhu waan yochi deemne waan hamtuu takka agartee irraa jallisuun waan hamtuu takka agartee yoo deemsisuu dandeesse harkaan yoo san dadhabde arrabaan yoo san dadhabde qalbiin jibbuudhaan munkara akka balaleeffachuu qabnu wantoota zulmiidhaa ilma namaarra raawwatamtus ta'e wantoota badii ta'an argamtu hundumaa balaleeffachuu qabnu nabiin keenya jannagaa irratti hamtuun balaleeffatamuu qabdu ta'u ummata walloo irratti dalagamaa jirtu caalaa ni jirti natti hin fakkaatu انصر اخاك ظالما او مظلوما حديث البخاري انس بن مالك يوديس obboleessa kee yoo miidhas yoo miidhameef tumsi jira ummanni walloo ummata dhiigaannu fi isaan tokkooti ummata amantiinillee amantii takka waliin qabnuudha isaaniif tumsuun yoo dandeeme harkaan isaaniif tumsuun yoo dadhabame qabeenyaan isaaniif tumsuun arrabaan isaaniif tumsuun wahuma dandeenyu hundaan deeggarsaanis haa ta'u du'aayiidhaan yaadaan isaanii wajjin jiraachuun dirqama amantiiti nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waan jaan مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد نمني ربي تأمني ولي رفتشو ولينه خيستك قامت أقوتي قامت أقوى يوم ميلي ورانا متى وجلالة يوم متى ورانا ميلا وجلالة بكتك لالتي بكتك لالا ولا بنتاتو akkuma qaamni tokko bakki takka miidhamuun bakki taa wajjilaalatu bakki takka dhukkubsachuun taan qaadiraa wajji bultu namni obboleessi isaa asii waraanamaa jiru namni isaa asii miidhamaa jiru isaaf laalachuun isaaf dubbachuun isa deeggaruun harkaan xiishaan wamma maraanuu bira dhaabbachuun akka amantiittis akka sabaatis kun dirqama waan lafa jirudha. Anni ummata qe'ee isaanii irratti lafa isaanii irratti badii takkaan malee miidhamaa jiranidha. waan nama balleessan hin qaban yoo namni isaanii waa balleesse waan jiraate malee lafa teenya gadi lakkifnu lafee teenya gadi lakkifnu irra jiraanne irra carraaqanne irra duunee keessatti awwaalamna abadan asirraa yaanu janii qe'ee isaanii irra dhumaa jiran ibidda keessa ta'anii ibidda keessatti ilmaan horanii ibidda keessatti ilmaan guddifachaa jiran ibidda harka baaddatanii laalaa isaa obsanii ittiin deemaa jiran adoo osoo hin taane durirraa hanga irraa jechuudha. osoo nama jajjaba akkanaa kana ta'uu baatanii nama goota akkanaa kana ta'uu baatanii qaada lafa san diinaa dhiisanii irraa baqatan ture har'a walloonni annuun jirtu maqaa biraa qabdi ture dura sabatanii maqaa keenyallee eeganii lafa teenyallee tiisanii lafee teenyallee tiisanii maqaa nu godhan galata gurguddaa nu biraa qabaachuu qaban galatoonfachuu qabnaawu galatoonfachuu bira kunneen bakka isaan jiranii deeynee eega dur waraanamaa turtanii as booda nu isinirraa waraanamaa taatu aynu godhaa jechuun qabnaa ture baana game innaa gargaaruu bira kunneen ichi deeynee isin eega dur hafuuran baafanne diinaa waraanamaa jirtanii weeraramaa jirtanii as booda taa hafuura baafadhaa nu isinirraatti dabraa'ennee waan qabnu fudhannee garas bobbahuu qabnaahu tureen baana. Kanaaf waa'ee isaanii dubbachuurraa isaan deeggaraannee walitti himuurraa
إفيتنا خانة درسة إنسان دعيرورا وانت دوبا نودي بساطة كلين جرت أسمان جنبه هي دبي نما فوتي دبي فيدان لولا موت أجاني ترى بيتا بوقتنا قافة بوق مالي بيا أردن تا فلسطين شنايشوا هجرة رسولا برا سديدا فارا ترتين أكل الله تيسا تبرا دبجا في ديدمي في ديدمي سجل لولا موتاسن سببا نمتك شرحبيل بن عمري حارس بن عميري خير قربي يا مصر بوريدي وخرق أبي جيسف جتشم إرجما ربي ورانا بوباسني وراني إرجما ربي بوباسن نما خمس هدي كفترت وراني تشيكو كاي إجتشو جرو نما خمس دبلا ما ترت لا أبليس توكو جتشم أبليس توكو خرا حاجات يجيبني جتشم وراني خمس هدي إرجمي نما ميكانو لوديمن نما خمس دبلا سدي لوديمن نما خمس دبلا ما لوديمن نما خمس دبلا ورنيروم ورانا جايا سني تشي ورانا ولي فيداني نوما خما لمان كنا خما سدين كنا نمني خمني دبلا متاعي يجتشو تري زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة ديما يسلولشي ساجين إرجما ربي ورانا نما خما سدي تشتري خمني سدين سن جري خنور ربوتا يبتوبة دي بينامو ورانا نودفلا جنة موكم تانا جني قافول قافتن واتكل ليجي عبد الله بن رواحة فاقه يو دون جنة بربانا يو شيء جنة بربانا يو جران إنجفنو بربانا أبدا وراني نودا ولا مو سنجرو إبدوبا سندير بنو لمان الرات كندا بنوغرا فونا درات جادر كام بنوين يا هذا ساقنا الرولي غنني بيسن لغني ديغو بولي سخين توكيشا باسو قبنا جني نمني خمني سدي نما خما دبنا مدرو دابد والورانني زيد بن حارثة شهيدني أبا ورانا يشو عبد الله مروا جابر بن أبي طالب بكوي حركي خون الرامورمي ديغو بولي سادين باسد شكل هذا في علابة كبته ورانا درو ديما تري هوغا شيء أخذ تركي الرامورمي حركة بيتات دبر فتي علابة كبته تيلولو تري إلا هنگا خوني سر رامورمي شهيد تيجو عبد الله مروا بكوي إن اللي شهيد بود خالد بن وليد أبا ورانا تي فيلمين ورانا والكيس لاقي خجرو الدبرسي خولجرو بالدبرسي خدرجرو دوبت بيسي خدوبات رجيسي نمو وقا ورانا فولا هاري أركن إساني بوني دبلم تينو تيوني مو دبلم تنجر تولي إساجني أمني نمني خمني ببلما نما خما سدي ليسني إنجفن نولانا تشيغل نيمبان أكناتو إسلام الرأيقما أكي تركنا أكي الرلي جراچو قبوكنا تن سينار رئيس كتاب الرئيس برندتنا والبرد أبتشو وليلالتشو أكا قامتوكو وليادودون آدا إسلاماتي أكا سباتي سنادام قبنا نمركتي ورمون نگرگارتي برد أبتي خسيتي مخام باتو يجو ورم سلانو في تاجرو فنا ويوتي إن ويوتي نمركتي ركو ساتي لالتو برد أبتي غرلافنا خينيات نما هو كنو رباس أمو كربي غرلافني بريدا أكا خينيا خنا نما ميدام أبيار رانو تيوان قبنا nama biraati dirmachuu keessatti nama nu gaban jiru garuu walii dirmachuu keessatti duubarra jiru nama khabanyee keenya xiqqeessu nama ulfeessinee keenya salphisu nama jaalannee keenya jibbu nama biraa gargaarree keenya duudatti galuu tan akka aadaatti waan qabnu na fakkaatu ifirra namaaf dursa laannan wanni san duuban noon biftee jirti ummata wallootiif dirmachuun akkuma kaleessa nama tokkoof janii nama 200 lolan arraga nama tokko miti kanurraa wareegamaa jiru badii takkaan maletti haati daa'ima wajji manirra gubachaa jiran dubartoonni walii qabamanii gubamaa jiran namni achiifichitti harcee qabaala mukaa kufee bineensi nyaachaa jiran isaan kanaaf laalachuu yoon jiraanne isaan kanaaf dirmachuu yoon jiraanne isaan kanaaf dubbachuu yoon keessa jiraanne namummaan teenyaa'uu hin jirtu kana gamme wanni annu ummata kanaaf dirmachuun sunnaa osoo hin taane waajibaa jechuu barbaadeeti. ما شاء الله بيتي غافيتي يرى دوا ديوي ساتي تيرا نفايسة يتشوية دوا هاسو لا فامتي يتشوية بكذا أما أني حديثة بيتي أمني سدين جعفر بن طالب في جري سدين الشهيد سني لكن أمو بيتي فرنجي كيسة كونتكسي يعني كونتكسي يجون فاقة كيسان بيسي جت أورمون بروان تكوغوها صوت
faagar raabate sin jechuun mawdu'a sila irraa dubbachuu qabdu raabateedha amma hadiisii ati nuumte kuni faaga keessa deebifte jechuudha ilaarraa sheekotiin ummanni seenee duulee malee maatu lola san kaaseen hadiisa faagar raabee hin jaan jechuudha qaamman dura himame san hundaa'u hadiisni arra ammoo faaga keessa deebi'e kana barnoon guddaan irraa fudhannu ebergaa walloo nama miliyoona dila sanii miti ubbaleessi tokko beete lolani khaasaadha waajiba namarra gooti ubbaleessi tokko dubbi jabdu ebergaa yoo kana deebinee hadiisa kana qabu akkuma keetii faagarra deebisanii bar silaa way baane chuqi hadiisa kana beete akka Jaafar ibn Abi Talib isani harka raamuraniiti harka biltaatiif harka mirgaa raamuranii faagarraa baasanii himanii maaliifuu tun jaamteef godhamteelleen waan irraa hafte arraaw darsii bareedduu baraanne sheekotii teenyolii hadiisa keenya faaga keessa nu deebisa jennaan qabxii tiyyata lammadatti ugaan deebu duba gaa'eega dhimmi kun dhimma siyaasaati bitu jenne dhimmi kun beetee fardul ayniidha eega jenne fardul kifaayaa miti silaa nuun darattuu wajjabdeedha amma gaa guyyaa irraa kun beekadu ara soo jijjiirii jechuudha akka aadaa biyya teenyatti guyyaa beetee ara soora jijjiiratan duba kaadee rakhiyaa yeroo ammaa tana keessa dubbiin jabdu akkam ebergaa dubbiin wallootuni soo jijjiir barbaadii jechuudha yoo taraa tana umraa wallo jijjiiran adeero soo jijjiir bareedduun taatu meetaratoo yaadnati qabdu maal umruma tana oduu arra jijjiirree walloo teenya godhanne waan silaa beetee umraadhaa qopheeffanne gumaafanne keessaa namni biyya jirtu beetee odoo gumaachite odoo gumaachin dhaquu sangaa beetee itti dhiifnee soo jijjiirke odoo guutumatti walloo kan nite bareeddu ammoo beetee dadhabattellee ammoo walloodhaa gumaachiti umraatti haa bareeddu jennaani mee keessaa ugaa kanumarratti dura tanuma tasoo jijjiirtan haa tolchiiti deebi'eetiin dubbii umraarraa deebi'ee si gaafadha dhiifama lagaa umraan dhaqinaa odoon taane guyyaan soo jijjiiri umraa wallotti haa jijjiirannuun jaatarra fatwaanaa kanne hayyee gammee kiyya bareedaadha nama soora qabu soora jijjiirrataa ummanni keenya kawalloo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan nyaatan hin qabani akkuma beeknu bara asdii kana biyya teenya hongeetu itti bu'aa jira naannawaa hundaa'u bakki hundi bakka gargaarsee eeggattu malee bakka ifiin jiraachuu jirtu miti ifiin jiruun ni takkatti akkas ta'uudhaa wajjiin yeroo arraan tanaatti isaanii beela jiru beela keessa waraanamaa jiran magaalaa dhaquudhaaf daandiin cuccufamee jira bakki ittiin magaalaa dhaqatanii jirtu karaan gabaabaan dur makiinaan deemtee ittiin magaalaa dhahitu hundi cufamee jira midhaan tokko magaalaa irraa bittee baadiyyaa geeffachuudhaaf noolii dur yoo qarshii 50 kafallee geeffanne har'a 1000 kafallee geeffannaan anjan dawwalee gaafadhee rakkoo hamtuu keessa jira waan nyaatan hin qaban ammoo inni waan nyaatu qabu inni rabbii waatti kannee waa harkaa qabu umraa godhuuf hajjii godhuuf illee maallaqa guddaa kafalee garas deemuu danda'a garuu ulamaan islaamaa waan kanarraa haasawanii jiran ibnu taymiyaa waan kanarraa gaafatamee yaa sheekota sadaqaadhamoo umraa turre caalaa hajjiidhamoo sadaqaa turre caalaa jedhanii gaafatan akka ibaadaadhaatti yoo laalle umraa fi hajjii turre caalaa yoo rakkataan jiraate immoo sadaqaa turre caalaa jedhan hajjiidhaa fi umraarrallee chuqii umraarra gaafatte umraarra sii dabalee hajjiirrallee sadaqaatu caalaa jedhanii deebisan sheekha islaamaa guddaadha ibnu taymiyaan sheekha namni hundi jaalatuu fi itti amanuudha waa'ee kanarra gaafatamnaan isaan deebisan sadaqaan rakkataa jira taanaan nama rakkateetu jira taanaan nama cinqii keessa jiru jira taanaan sadaqaadhaatu umraadhaa fi akkasumatti hajjilee darajaa qabaa jan isiitu irra caalaa jan dursa umraadhaaf osoo hin taane rakkataa saniif laachuudha qabdaa namni ifii kuufee bulu koollaan isaa beela bulu waa muslimaa miti gajaansan namni hanga dandeetti rakkoo naannoo isaa jirtu rakkoo namni isaa keessa jirtu rakkoo namni isaa keessa jiru manaa tolaniiti ala bareedanii mana haxaawanii ala gabbahanii osoo rakkataan qeetee jiru osoo ollaa keetii namni beela jiru ibaadaan ati gootu hin jirtu isiin lachuu horis gaafatti isiin lachuu horis gaafatti umraa dhaquudhaafis maallaqa baafta hajjii dhaquufillee maallaqa baafta sadaqaafillee yoo taate maallaqumaatu baafta maallaqa umraadhaaf hajjii baaftu san haajamaa keetii yoo haajaa baafte rabbiin dhiyaateen uma beeka akka ati hajjii godhuudhaa deemtu akka ati umraa godhuudhaa deemtu isaaf jecha if qabdee
rakkataa kee kanarraan galan deemuun rakkoo yoo furtu namni nama tokko jiraachise kuma rabbiin quraanaan jiru fakkaannama ahya annaasa jamii'a umraa irraa haftee sababaa keetiin namni tokko yoo jiraate umriin dheeratteef umrii dheerattootillee boru dheeyta umraa sababaa keetiin namni tokko du'arraa yoo hafe sababaa keetiin namni tokko du'arraa yoo baraarame akka nama addunyaa guutuu du'arraa baraareen laalamu kanaaf amantii islaamaa keessatti lubbuu namaa du'arraa hambisuun kanama takka akka nama guutuu hambisee si ilaalamte waan ta'eef hanga dandeemetti namni keenya ummata miidhamaa jiru ummata rakkamaa jiru hawaan ittiin diina firraa dha'uu dhabee waan nyaatee dhuguu dhabee yeroo nuti soomana timira babbareedaa biyya arabaa kamturra caalaadhaan filannee itti furrutti isaan meeshaan gurguddaan rasaasni gurguddaan wanni gosa gosaa irra roobaadhaa jirti kana soomana isaanii furaa jiran yeroo nuti bishaan qabbanaa firija kaayyannee nutti isaan dhiiga ho'aa dhangalaasaadhaa jiran dhiiga soomanni isaanii furamaadhaa jiran kanaaf ummata kana akka diina kana firraa dhorkan akka diina kana firraa wanna godhan dirqama bira dhaabbachuudha qabna diinni yeroo hunda yeroo ati laafina qabdu silaadhatee sidhufa gammee hiyyattiin qofa gaafii teetti deebi'atatatti aanu ta'u muraa kanarratti waasuu barbaada namni waa qabu yoo akka jiru wal guurratee karaa umraadhaa yaa'e eenyuutu rakkataa gargaara eenyuutu ummata kana bira dhaabbatee rasaasa bitaaf eenyu ummata kanaa hidhannoo jajjabduu ka diinni qabuusan bitee fi hidhachiisa wanni ummata keenyan rakkoo ta'e meeshaan isaan ittiin duulan yoo kilaash taatu ta diinni ittiin duulu immoo meeshaa sanirra gurguddoodhaati meeshaa isaanii sanirra gurguddootiin diinni isaanii duula sagaleetti jala jirtiimi itti fufi eyyee I think faano si dawalu jiran sa warra faano time ustaza Kenya ra dabada enna ayye deebina gamme riya lola tabuuki ture lola irraa booda ergamaan keenya lolchiisuudhaaf wajjin bahanii osoo loliin galan tokko ture lolli kun gaafni inni ta'e hijira rasuula keenya bara sagalaffaatti dhagaa araabaa irratti haa jiraatu bara sagalaffaatti gara Makkaa Madiinaa godaananii jechuudha. Akka dhaloota isaatti bara 630 bara kana keessa warri Ruum wal gurmeessanii waraana 40 jaarratanii islaama beelaatutti jira isaanii nyaatee garaa hin qabne isaanii waan ittiin meeshaa bitatu hin qabne isaanii waan sinkii godhatee deemee ittiin loluu hin qabne dheeynee haa cabsinee bakkuma takka daaraa haynee akka isaan ganaan kaanitti haa dhabamsiifnu jedhanii haanii baru. Kana dubo ergamaan Rabbii man jahaza jeesha nusraa falahul janna akka irra isin wal lobran labdan kanatti arragaa dubbiin jabduudhaanu jabaattee cinqii keessa jirra. Waraana guyyaa cinqii kana namni cinqii tana keessatti waan qabuun baasee gaggeesse galanni isaa jannatuma jeebira. Galanni isaa jannatuma ennaan akkana Abubakri kara manaa kuteetuma waan qabu guutuu osoo qarshii takka irraa nambifatee fidee ergamaa Rabbii dura ganna geebira. Yaa Abubakri warra maal liiftennaa Rabbii rasuuliin dhiise jedhe. Umar akkasi fide, Abdurrahmaan ibn Awf akkasi fide, Usmaan ibn Affaan gaala 300 fide. Abbootiin qabeenyaa yeroo san jirtu jaruma kana malee namni waa qabu jiru. Abdurrahmaan ibn Awf, Usmaan ibn Affaan, Abubakr Siddiq, Umar ibn Khattab isaanii waa qabu. Jarri kun waan qaban nan bifanne kun walakkaa qabeenya isaa fide. Abdurrahmaan ibn Awf qabeenya isaa walakkaa fuudhee fide. Usmaan ibn Affaan gaala 300 fuudhee fide. Kan ultoonni dhaabbatanii ittiin deeman. Akkasuma Abubakri waan qaban guutuu fidan. Osoo jarri kun Rabbiin jiraachisu baatee gara Rabbiitti Islaamni daaraa godhamee lafumarraa dhabamu deema. Abbootiin qabeenyaa tagaafasii umra goonachi goonan jenne walii qabdee waan qabdu fidde ergamaa Rabbii dura ganna gadi waan dhuganillee dhabnaan man jahaza jeesha nusraa falahul jannaa janne arra waraana kana namni eela qotee bishaan obaas galanni isaa jannatuma ennaan Usmaan gaala 300 kan eela sanis maallaqa guddaan qotee obaasee bar jannata barbaadan khaanii nama 30 laasii galee khanama 30 obbaasuu hin dandeenye waraanatti sinkiin qaban waan nyaatan hin qaban abaar ajaa'ibaa keessa jiran hongee qaammoo walirra jirtu Oromiyaa guutuurra jirtu tanaa jira gaafas khaanii qabeenya warra qabeenya qabuutiin sinqeeffatanii gara biyya sanii deemsa eegalanii bara hoggaa isaan ichi deemsa eegalan nama hedduu nu dhufe jarri waa akka yaannee miti beela jiranii ni cabsinannee akka yaannee sanii miti jarri kuufoodha yaabbiin isaanii tokko sabiraa meeshaan isaanii tokko sabiraa sinqeeffatanii dhufanii maal goonaa jara kanaa wal waraannaa mi'aa baqannu jedhanii ganduma isaaniitu dhiisanii baqatan
faca'anii kuni lolla jaa'ira guddaan lollu ummata dila kanaan lollaa jee osoo lolli nuun ta'in faca'anii kutan ergamaan rabbii faan injifannoodhaan osoo lolli tokko hin ta'in osoo nam tokko hin tu'in achii gammachuudhaan galaniin siin jee kana jechuun kiyya yoo inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin ummata biran dhaabbanne amantii biraas inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin yoo dhaabbanne diinni yeroon inni itti saba cabsu yeroon inni itti amantii cabsu yeroo rakkoo keessa namni jirutti ummanni keenyaarra dhuguma rabbiitti haja moodawwan nyaatan hin qaban waan ittiin rasaasa bitatan hin qaban waan ittiin meeshaa hidhatan hin qaban yoo bira dhaabbannee diina akka firraa itti sanaqa isaaniirra dhumu jiran lolarra nama gargaarraa jee yaaduu mala namni gariin lolarra nama gargaarraa hijee yaaduu mala lolarra nama gargaaruudhaa miti kun hadiisa ergamaan keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nu gabaasna dhiyeessa yaadu jira hadiisni maal jaa seete abi hurayraa toodeys rabbi irraa jaalatu عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد صدفارت نمني قبينيا في درودوي شهيد يا رجل ارغم ربي صلوات ربي وسلامه عليه قبينيا في درودو شهيد يا نما ياي كبو سينغوت nama yaa'ii nama barbaadu singootu simgalaamiin nama yaa'ii nama barbaade nama lolarra nama gargaari singootu ummanni kun qabeenya fi tiifachuu jiran caalaan qabeenyaa lafa qabeenyi isaan harkatan lafarraa dhufa dalagatanii facaafatanii muratanii zakaa baasan facaafatanii carraaqatanii harkatanii hajjii godhan arkaan islaamaa yoo lafan qabaanne guutachuu hin danda'an yoo dachii isaanii dhaban wahii dhaban yoo waa dhaban ni caban cabxi isaanii ammoo cabateen ergamaan rabbii namni lafa isaa dura du'e namni qabeenya isaa dura du'e shahiideedha jenna namni dhiiga isaa irraa diina deebisuudhaaf akka diinni isan dhiisire du'e shahiideedha jenna akkasuma namni amantii fi dura du'e shahiideedha namni warra fi dura du'e shahiideedha jenna adeero jaartii ta'e namni si jalatti ibiddaan gubaa osoo jiru yoo teessee daawwate dayyuusa jaamtaa barate dayyuusa jaamta jannataa useenuun keenya jiruun baana haawwan keenya ibiddaan gubachuu jira ijoollee keenya ibiddaan gubachuu jira jaartii fi duraa namni yoo du'e shahiideedha akka amantii teenyaatti kana bira dhaabbachuun dirqama nama amantii tana qabuuti dirqama saba ummata kanaa wajjin saba qabuuti hadiisa biraa keessatti abil awwal irraa odeeffame Sa'iid bin Aamir isaaniitu nuuf odeesse Sa'iid bin Aamir bin Nufayli warra jannanni addunyaa ragaa baameef keessaa tokko waan jaan sami'tu jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gurbaa tokko ergamaa rabbii dhufee gurbaan kun waan jeen gurbaa kana waan jeen ergamaa rabbiitiin ara'ayta ergamaa rabbii mena odeessi in jaa rajulun yuriidu akhdha maali namni tokko horii xiyyaarraa fudhachuudhaaf yoo na dhufe niin kannaaf mooniin dhorkadha akkamiin godhaa jee ergamaa rabbii gaafate hoggaa kan ergamaa rabbii falaa tu'tihi maalak horii kee abadan ittiin kannin janin horii kee ittiin kannin janin hayduu yaa ergamaa rabbii ara'ayta in qaatalan yoo naan lolee akkamiin godhaa jee gaafate gurbaan faqaatiluu firraa loliin janin ergamaa rabbiin hay ara'ayta in qatalani yaa ergamaa rabbii yoo najjeesse akkamiin taa'ennaan فأنت شهيد جنين أتي شهيد جنين هوري خيتو دور كتيو سولو تيودود هايا فإن قتلت يوني سجيس يومي كمين تنايم ينان فهو في النار جنين الجمال ربي إني بدأ سينا جنين حديثني كمسلم حديثني صحيح كمسلم أديرو كبينيا خيتر نمي رفيع غورا كبينيا خيرا كسباسي أستيوتيس رفيع نمني جارتي دي سجل كوبي أستيوتيس رفيع نمني وان كيسا سبافتي أستيو داوت أستيو خيساباتي ترتيب الرنجرتو يجو qabeenya keetirra loltee ajjeeftee kuftee kufifte shahiideedha kufiftuus inni qabeenya keessaa muusid dhufee isaa warra ibiddaati fannoo rabbii ibiddatti haa qabsiisu kanaaf ummata kana gargaaruun ummata kana bira dhaabbachuun ummata kanaaf sinqeessinee akka isaan lafa tiisan ummanni wallo ummata amantiis tiisee asiin gahe ummata lafa saniis tiisee asiin gahe ummata lafaa lafee teenya harkatti maratee jabeeffatee akka diinni taakkuu takka as dabreen saafne godhanii taa'anii jirudha ummata kana gargaaruun deeggaruun akka rabbiittis akka namaattis waan barbaachisaadha kun dirqama keenya ta'uu beeknee bira dhaabbachuu qabna malee irraa duuba jechuun teenyaa miti osoo walloon lafa san gadhiiftee chi horiite maqaan keenya nu badee beeka seenaan teenya takalee isaa boonni keenya lafa teenya amantii teenya gadi lakkifneettee aanoletti harmaa fi harka muramte calanqoo falmattee dhumte miilli bakar waareetti cite seenaan isaanii sanarra ni baddi ture oromoon gootummaadhaan beekamti durirraa hmeeshaa ammayyaatiin lolu minilik ummata eeboo fi taankiidha ummata eeboo fi gaachanaa lolu dadhabe dura dhaabbatanii madaafa
dooniyaatti guuranii harkaan cufuu turan duba jeenummaa isaanii jechuudha. Jeenummaan kaleessaa boonni keenya qabaachaa turan sanarra eenyuun ifa ba'u jirti. Uummata wallootiin ifa ba'u jirti. Warri raasaa tanaa nagee jirra. Nama wallolluun hin qabnu. Nama dho'inuus hin qabnu. Nama dha'uus hin qabnu. Isaan ammoo halkanii guyyaa wanni kaleessaa boota keenyarra turte arrallee irruma jirti. Hadaamin ollaa gajimaa ijjis yoo bu'e mimaaniin. Dhiigni raangoo hunda madaan isaanii dhiiga osoo dhiigu jirtu madaa gubbaa madaa dabalachaa jiraachuu jiran. Kanaaf bira dhaabbachuu waajiba sunnaa osoo hin taane waajibaa isiniin jechuu barbaadee gammee qiyya. Fayyaade.